Akkam jirtu saba Waaqayyoo nagaanii fararii Waaqayyoo isiniif abaal jecha sagalee Waaqayyoo sin ga'uudhaaf dubbii Waaqayyoo qabadhee isinii dhiyaateera. Kanaaf Waaqayyoo dubbii isaa akka nuti dubbatuuf Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyoo gooftaa hundumaa dandeessu maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ati jirta bara baraan jiraata. Du'i mootummaan du'aa sin dandeenyetti qulqulluudhaan si haa galatu. Amma moolaa kee bani Waaqa badhadhu dubbii keetti dubbadhu. Saba kee dhaggeeffatu hundumaaf ayyaana kee naa baay'isi. Ergama hamaa ergama hammeenyaa irraa naa rukuti. Jaalala kee haa ta'u maqaa Yesuusiin ameen. An sagalee Waaqayyoo qabadhee kana isiniif dhiyaadhee Raajii Dabalaa Buusaan jedhama. Waldaa warra Wangeelaa kana Yesuus jaawii umboorraati. Kutaa sagalee Waaqayyoo keessaa uumama boqonnaa 15 lakkoofsa qurraan qabadhe. Dhaloota Kakuuf Gaachana ishee kan jiru sagalee Waaqayyoo qabadhee dhiyaateera. Kun ergaa ta'e booddee Waaqayyoo mul'ata keessa gara Abiraam dhufe. Yaa Abiraamiin sodaatin ani Gaachana keeti gatiin kee baay'ee guddaa hin ta'a jedhe. Ameen. Sagaleen kun Waaqayyoo Abiraamii kan dubbateera. Yaa Abiraamiin sodaatin jedhe Waaqayyoo Abiraamiin itti mul'ata keessaan Abiraam sodaa keessatti jirutu Waaqayyoo Abiraamiin hin sodaatin jedhe. Hin sodaatin jechi Waaqayyoo kun jabaadhu. Si wajjinan jira ani Gaachana keedha lafa yaadeen singaa har'a duwwaa yoo taate har'a lafa onaa yoo fakkaate iyyuu an si wajjinan jira biyya ormaa kee yoo jiraate iyyuu achitti sin gargaara ani Gaachana keeti gatiin kee guddaan ta'a eebbaaf sin godha eebba sin taata itti jedhe Waaqayyoo Abiraamiidhaan. Waaqayyoo saba isaatiif yookiin immoo ilmaan isaatiif sagalee kakuu dubbata. Gaachana gaafa jedhamu an Gaachana keeti qixa hundumaatu sin gargaara. Lolli sin danda'u dhiibbaan jiru sin danda'u lolli jiru waraansi jiru ari'annaan jiru sin danda'u ittiin jedhe Waaqayyoo. Abiraam yeroo sana Loot irraa adda ba'eera. Biyya isaan jiru biyya ormaa jira. Abiraam yeroo sodaatti galetti Abiraamin sodaatin itti jedhe Waaqayyoo. Abiraamiidhaan Waaqayyoo kakuutti galee shin jajjabeessa ture. Qixa sodaa Abiraamin dhaabate qixa yaaddoo Abiraamin dhaabate yaada Abiraam keessa jiru argeeti Waaqayyoo hin sodaatin ittiin jedhe Waaqayyo Abiraamiidhaan. Har'as Waaqayyo kan dubbatu saba kakuu isaatiif ijoollee kakuu isaatiif Waaqayyoo hin sodaatin ittiin jedha. Hin sodaatin si wajjinan ta'a. Hin sodaatin sin gargaara. Hin sodaatin siif dhaabadheen jira ittiin jedhe Waaqayyo Abiraamiin. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Dhaloota kakuu jechuun maal jechuudha? Dhaloota kakuu jechuun maal jechuudha? Hundumatu kakuu qabaayi. Waaqayyoo kan kakatee fi Waaqayyoo kan dubbatee fi kan barbaade kan wajjin ta'e kakuu kan galee fi lafa yaaddee singaa sin gargaara. Harri kee duwwaa yoo ta'e iyyuu boriin kee duwwaa yoo ta'e iyyuu wanti abdatama yoo dhibe iyyuu si wajjinan jira jedhee Waaqayyoo kan itti dubbate yookiin immoo waadaa kan galeef jechuudha. Dhaloota kakuu jechuun kana jechuudha. Waaqayyoo Abiraamiin akka jedhe uumama boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irraa nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin. Akkas jedhe Waaqayyoo Abiraamiin ani saba guddaa sin godha sin eebbisa maqaa kee guddisee nan eebbisa ittiin jedhe Waaqayyo. Ani saba guddaa sin godha maqaa kee nan guddisa maqaa kee nan eebbisa warra si eebbisa nan eebbisa warra si abaaran nan abaara jedhe Waaqayyo Abiraamiin. Yeroo biyya abbaa faadhaa keessaa baase si wajjinan taate sabaaf eebba taata nama guddaa taata biyyaafan si kaate sanyiitu sirraa argama ittiin jedhe Waaqayyo Abiraamiin. Waaqayyo Abiraamiin kee dubbate kakuu Waaqayyo kakuu jabaadha. Haala nama ittiin murtaa'u kakuu Waaqayyo haala namaatiin murtaa'u jiruuf jireenya namaatiin murtaa'u ekonomii namaatiin murtaa'u yookaan diinagdee namaatiin murtaa'u jireenyaan gad ta'uudhaan qomuudhaan sariidhaan dhabuudhaan Waaqayyo hin murtaa'u. Kakuu Waaqayyo lafa onaa keessatti si wajjinan ta'a sin eebbisa maqaa kee nan guddisa maqaa kee nan eebbisa saba guddaan si godha nama guddaan si godha ittiin jedhe Waaqayyo Abiraamiin. Abiraam yeroo sana nama dhala hin qabneedha nama galaa wajjin nama jiraatudha. Abiraamiif Saaraa duwwaatu wal beeka garuu Abiraamiin Saaraa gidduudha dhalli argame jiru qomoon argame jiru. Waaqayyo sanyii haaraa gochuuf jecha yookaan nama haaraa gochuuf jecha Abiraamiin Waaqayyo biyya lammii isaa keessa qomoo isaa keessa barbaadee fide. Haleluuyaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo nama guddaa nama gochuuf gaafa ka'u haala ilaalee miti Waaqayyo ekonomii ilaalee miti Waaqayyo barnoota ilaalee miti Waaqayyo digirii ilaalee miti Waaqayyo jireenya bareedaa ekonomii bareedaa suufii bareedaa jireenya ol keessa qabu bareedaa ilaalee Waaqayyo kakuu namaan galu
haalli jiraatus jiraachuu baatus tolu baatus waaqayyo si wajjinan ta'a jira maqaan isaa ulfaatu. Nama waamee galman nama gaa waaqayyo sin dadhabuudha waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Abiraamii waaqayyo kakuusa jalqaba ani akkasa si godha nama guddaan si godha biyyaafan si kaase sanyiitu sirraa argamaa ittiin jedhe maqaan gooftaa ulfaatu. Kakuu jechuun kana inni lammaffaanii kan waaqayyo waan siin hojjedha jedheera. Waan siin hojjedha ittiin jedhe waaqayyo waan siin hojjedha sin irraanfadhu ittiin jedhe waaqayyo. Raajii Ermiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 9 hanga 10 dubbisa maqaa Yesuusiin akkas jedhe waaqayyo Ermiyaasiin. Ergasii waaqayyo hiixatee harka isaa afaan kootti buuse kunoo ani dubbii koo afaan kee keessa nan kaa'a. Ila akka buqqiftuuf akka didduuf akka balleessituuf akka galagashituuf akka ijaartuuf akka dhaabduufis ani har'a sabarratti mootummoota irratti aabosiif kenneeraa jedhe waaqayyo Ermiyaasiin. Waaqayyo yeroo Ermiyaasiin akka jedhe Ermiyaas mucaa wallaalaadha. Sagalee waaqayyo garuu isa lafaa kaasuudhaaf boqonnaa tokko lakkoofsa Afrikaa ilaallu ani gara haadha kiyyaatti si fuudhee sabaaf raajii akka taatufani si kaaseetiin jedhe. Yeroo sana Ermiyaas mucaa wallaalaadha. Garuu waaqayyo wallaalummaa isaatiin hojjechuu barbaade ergaatti fidee mul'ata barootaa mul'ata dhalootaatti fideetu waaqayyo bara fuula duraatti waaqayyo Ermiyaas raajii akka ta'u barbaade waaqayyo. Haleluuyaa maqaan waaqayyo ulfaatu. Ermiyaas raajii akka ta'u barbaade waaqayyo. Yeroo sadii waaqayyo Ermiyaasin akeeke ani si wajjinan jira. Akkati didduufi akkati buqqiftuufi akkati ijaartuufi akkati dhaabduufi sabarratti mootummoota irratti haaboo si kenneera jedhe. Waaqayyo Ermiyaasin haaboo gonfachiise. Kakuudha kun maqaan waaqayyo ulfaatu. Si wajjinan ta'a wanti si miliqu hin jiru wanti si dura dhaabatu hin jiru sin gargaara. Ila sabatti raajii dubbatta mootummoota irratti raajii dubbatta wanti si dura tokkollee hin jiru ati si wajjinan waan hin jiruufi hin sodaatin. Haaboo argatteeta jedhe waaqayyo. Haleluuyaa haaboo argatteeta gaafa jedhu waaqayyo wanti si dura dhaabatu hin jiru wanti si danku hin jiru raajiitti dubbatutti mul'atatti dubbatu agartutti kan si dura dhaabatu tokkollee hin jiru sin gargaara itti jedhe. Haleluuyaa waaqayyo Ermiyaasin akeeka mucaadha waan dubbadhu hin beeku wakkatti dubbatan sin beeku Ermiyaas lakkii akkasin jedhini jedhe waaqayyo lakkii akkasin jedhini wallaalaan ofiin hin jedhini ani dubbii koo afaan kee keessa nan kaa'a sabatti baata dirreetti baata isteejii argatta yoo jibbamteeyyuu yoo jaalatamteeyyuu an si wajjinan jiraatti jedhe. Haaboo diiguuf ijaaruu siif kenneera. Waaqayyo gaafa jedhu haaboo diiguuf ijaaruu gaafa jedhu waaqayyo akka Ermiyaas fooniin diiguutu hin taane raajii dubbii jalina raajii dubbii soba raajii dubbii ammeenyaa biyya keessa mandaraa keessa waldaa keessa mana mootummaa keessa waan jalina waan ammina akka diiguuf itti dubbate akka kaasuuf waan dama akka faashaleessu waaqayyo dubbii isaa afaan isaa keessa kaa'e. Waaqayyo harka isaatiin afaan kootti buusee hin sodaatinaan jedhe. Haleluuyaa maqaan gooftaa ulfaatu. Kanatti haasee gaachana jecha jedhamu tokko dubbata. Gaachana jechuun maal jechuudha? Gaachani meeshaalee aadaa Oromoo keessaa isa tokkodha. Duraan kan turedha. Meeshaalee kanatti Filisxeemonni fayyadamaa turaniiru. Gaachani yeroo lolaatti harka bitaatiin qabatama. Lola keessatti jedhama. Xiyyi eeboon yookaas bodeen uree keessa ba'uu kan hin dandeenyedha. Faayidaan isaa diina ofirraa qolachuudhaaf fayyada. Gaachanni kan inni irraa hojjetame gogaa roobii jedhamee dubbatama. Gaachanni garuu onnee hin ta'u onneeffataatu diina isaa itti lola malee. Gaachanni waaqa namaan ta'u waaqa gaditti nama gargaara malee. Gaachanni dhugaan garuu waaqayyoodha. Gaachanni dhugaan waaqayyoodha. Isa kana qabannaan himmoota mo'ataa ta'uun keessi nafu. Galanii waaqayyoofatu. Gaachanni kan fayyadaa ture lola foonii keessatti amma garuu isa miti. Isa fakkeenya fudhadheen malee gaachanni gaachana keedha kan jedhe waaqayyoodha. Hin sodaatin inni jedhes waaqayyoodha maqaan isaa ulfaatu. Gaachana jechuun
gaachana biyya lafaa keessatti mootii lolamaa ture Oromoon kan qabattee ittiin diina ishee loltuudha. Akkuma kana Filisxeemichis Israa'eliin gaafa lolaa ture gaachana baatee Daawit dhaqe. Haa ta'u malee Daawit garuu gaachana of harkaan qabu eeboos of harkaan qabu dhaabatee maqaa Waaqayyootiin ittiin morme. Gooliyaadiin harkaa gaachana gachiisiise Gooliyaadiin rammataa mure. Har'as Waaqayyoo warra Waaqa dhugaati. Waaqayyo anaaf gaachana dhugaadha. Firan qabu michuu miti gaachanii koo gamoo miti gaachanii koo nama miti gaachanii koo beekumsa koo miti gaachanii koo kan jedhanii gaachanii koo ni dhugaan. Kanan abdadhu kanatti lolee mo'adhu dirree kamii gubbaatti kanan abdadhu gaachanii koo Waaqayyoodha kan jedhanii qixa hundumaatti gaachanii isaanii dhuguma Waaqayyoodha. Maqaan Gooftaa ulfaatu. Fakkeenyummaa gaachana kanaa kan fudhate dubbate macaafa qulqullina keessaa namoota shawwa ilaalla. Isaan keessaa tokko Waaqayyoodhuma. Waaqayyoo hin sodaatin jedhe Abiraamiin. Waaqayyoon sodaatin gaachana keessa jedhe. Inni tokkoffaa Waaqayyoodha. Uumama boqonnaa 15 lakkoofsa tokko gubbaatti argachuu dandeenya. Dabarreen uumama boqonnaa 20 lakkoofsa 3 gubbaatti nagarra. Gaachanicha akka jedhe uumama boqonnaa 20 lakkoofsa 3 gubbaatti yeroo Abiraami biyyaa ba'e achitti beelee biyyaa ba'e. Biyya Abimeleekitti gaafa galee achitti haadha manaasaa sodaachiseetu gaafa ni fudhate sodaateeti haadha manaasaatiin Saaraan obboleetti kooti malee haadha manaa koo miti. Obboleetti kooti ani obboleessa isheeti isheen immoo anaaf obboleettiidha jedhee gaafa ni sodaatee ishee hambisuuf jecha yookiin ofiisaaf jecha haala kana yookiin haasaa kana gaafa haasa'e Waaqayyoo dhaqee Abimeleekiin utuu inni rafaa jiru yaa Abimeleeki ila of eeggadhu haadha mana nama fuute waan jirtuufi ati dogoggorteetta dafii gashiifi waa irratti hojjetin ittiin jedhe Waaqayyo. Gaachani kun Waaqayyo Abiraamiin akka jedhe gaachani dhugaan kun hin lolee Waaqayyo. Har'a sarbamte kan jirtu qixa hundumaatti sarbamte kan jirtan lolamaa kan jirtan miidhamaa kan jirtan ila amanadhu Waaqayyo gaachana keedha. Ila amanadhu nama Waaqayyo jireenyi kee boojamee kan jiru fayyaan kee boojamee kan jiru ekonomii kee boojamee kan jiru maatiin kee boojamee kan jiru boojamtanii kan jirtani Waaqayyo gaachana keeti siifan lola jedhaa jira. Inni lolaadha. Ameen ameen haleluuyaa. Siifan lola siifan hojjedha ila sii gala maqaa Yesuusin sii gala. Wanti sirraa boojame ila har'a mo'aadha mana ta'uu yoo baate biyyi sirraa boojame lafti sirraa boojame nagaan sirraa boojame qabeenyi sirraa boojame fayyinni sirraa boojame sii gala namoota Waaqayyo isiniif gashe Waaqayyo isa amanadhaa maleessa. Inni ani gaachana jedhe Waaqayyoodha tokkoffaa irratti. Lammaffaa gaachanatti kan fayyadame fakkeenyummaa gaachanaa fudhate kan dubbate Phaawulosiidha. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 16 gubbaatti agarra. Amantii akka gaachanaatti fudhadhaadha. Amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan isa hamaa loluu dandeessu. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Gaachanii kun Phaawulos kan dubbate nuyi humnoota foon uffataniin wallaansoo qabnu tun taane humnoota qilleensa keessa balalanii haaboo qabu jedhamee sodaatamanii wallaansoo qabnadha. Gaachanii kun immoo isa keessatti gargaara. Waan fooniin hin mul'anne waan afuuraan nama lolu waan fayyaa nama afuuraan lolu qe'ee nama afuuraan lolu dinagdee nama afuuraan loluti gaachanni kun amansiisaadha. Haleluuyaa. Har'as Waaqayyo Gooftaa macaadhaa gaachana nama hundumaati warra amanataniif Waaqayyo gaachana galanni isaaf haa ta'u. Inni sadaffaan Daawitiidha. Fakkeenya gaachana fate kan dubbate macaafa faarfannaa 91 lakkoofsa 4 dabarree macaafa faarfannaa 18 lakkoofsa 2 gubbaatti waa'ee gaachana kana hin dubbatanis. Inni afraffaan Solomoonidha. Inni afraffaan Solomoonidha. Fakkeenya boqonnaa 30 lakkoofsa 5 gubbaatti dubbatameera. Inni warra isatti kooluu galaniif gaachanadha. Maqaan isaa ulfaatu. Inni shanaffaa kan biroon inni biraan immoo nama jabaa diinaaf hin jilbeeffanne. Namoonni tokko akkatti qabatu ati gaachana kooti jedhu nama jabaa diinaaf hin jilbeeffanne goota jedhee kan abdatanii cimaadha jedhee kan abdatanii kan of siin dabarra siin oolla nu gargaarta jedhanii kan amanatan nama jabaa tokkoon ati gaachana keenya ati gaachana kooti jedhaniitu abdatu akka gaachanatti ilaalanii abdatu. Isaan kana keessaa fakkeenya tokkoffaa fudhatee ilaalu macaafa qulqulluu keessaa Yiftaayin ilaala. Macaafa abboota firdii boqonnaa 1 hanga 6 nagarra maqaa Yesuus nan dubbisa. Kana booddee warri Amoon Israa'elitti lola hin kaasan
yeroo warri Amoon lola isatti itti kaasaniti maanguddoonni Gili'aad Yiftaa biyya Xoobii waammachuun inni kan jedha. Yiftaadhaanis warra Amoon akka loluufi kottuuti ajajuu waraanaa nuuf ta'ii jedhan. Ilaagaa jedhana kuutaa kana gubbaatti macaafa abbootii firdii kana keessatti gaafa ilaallu boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaafnee gaafa ilaallu waa tokko agarra. Kaleessa Yiftaayini cimina isaan agarre jabina isaan agarre hin beekne jarri kuni haa ta'u maleessa inni ati jedhani obbolaansa dubartii jaarraa waan argamteefi dhaala abbaa keenyaa nu wajjin hirmaatu jedhani. Ila dhaala abbaa keenyaa nu wajjin hirmaatu ati dhaala bakkeeti ati nu wajjin qooda hin qabdu jedhaniitu hariiranii baasan. Waaqayyo garuu abboota firdii boqonnaa tokko lakkoofsa 29 gubbaatti hafuurri Waaqayyo Yiftaayin geggeessadha. Namichi kun yookiin immoo namni Waaqayyo kun hafuura Waaqayyootiin geggeeffama. Yiftaayi hafuura Waaqayyootiin bahee gala ittiin geggeeffama. Kanaan jabina isaa agarra. Jabina foonii utuu hin taane Yiftaayi irra guddaa hafuura Waaqayyootiin geggeeffama. Waaqayyo garuu sababii jarri kun Yiftaayin ari'aniif lolatti kaase. Eenyutti kaase? Diina Israa'eliin warra Amoonitti kaase. Israa'eloonni lolamani warri Gili'aad yookiin immoo sabni Israa'el guutummaa guutuutti lolamani. Lolanii mo'achuu dhabani. Waaqayyo lolatti kaase. Waaqayyo dhiibbaa jiru yooti lolatti kaase. Bitaan mirgarraan ari'annaa guddaa itti kaase Waaqayyo. Maanguddoota warra Gili'aad yookiin immoo maanguddoota Israa'el kana haqanii biyya Xoobiiti Yiftaayin barbaadan. Maaliif lolamaniin waan ta'eef kan isaan gargaaru dhabaniin waan ta'eef baarsaa nuuf ta'e dura bu'aa nuuf ta'e kottuu nu geggeessan. Ameen ameen ameen. Haalleluuyaa. Kottuu nu geggeessi. Taayitaa si ilaannaa. Ajajaa humna waraanaa si godhannaa. Dura bu'aa keenya ta'eeti nuuf loli. Akkati jetteetiin geggeeffamna. Akkati ajajeetti baanee galla. Hamma sin ari'annu jedhani. Haalleluuyaa. Kuni jabina Yiftaayin mul'isa. Jabini Yiftaayin moo'i foon saaduu immoo jabina irree foon utuu hin taane hafuura Waaqayyootiin geggeeffama. Har'as iddoo garaagaraa biyya garaagaraa kan jirtanii Waaqayyo hafuura isaatiin kan isin geggeessu. Hafuura Waaqayyootiin kan geggeeffamtanii jabini kee bara kana hin mul'ata maqaa Yesuusiin ameen. Inni fakkeenya lammaffaan fudhadhu Saamu'eelidha. Isa tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 7 lakkoofsa 7 hanga 8 yoo ilaalle. Kanarratti Saamu'eel Waaqayyo gooftaan keenya harka warra Filisxeemotaa akka nu oolchutti isa nuuf kadhachuu gargar hin kutinii jedhan Israa'eloonni. Waaqayyo gooftaa keenya akka nu gargaaruuf akka nuuf loluuf ilaa Waaqayyo si dhagaa. Ila Waaqayyo si hubata. Ila Waaqayyo afaan kee beeka. Ila Waaqayyo si jalaa calan jedhu marfamneerra. Warri Filisxeemotaa nu marsaniiru bitaan mirgaan marfamneerra. Ila giratti goru wallaalleerra. Loluuf humna hin qabnu yoo kadhanne malee ati Waaqayyo kee yoo nu kadhatte maleessa hin moomna hin sarbamna hin miidhamna. Maaloo Waaqayyo kee nu kadhachuu gargar hin kutin jedhan. Haalleluuyaa. Ila Waaqayyootu afaan Saamu'eelin dhagaa. Kanaaf sabni kun akkeetti beeti. Sabni Israa'el kun akkeetti Saamu'eelin beeku. Ilaa Waaqayyoon nu kadhachuu gargar hin kutinedhaan. Jabina isaati kun jabina nama Waaqayyooti kun hafuura Waaqayyoon geggeeffama nama mul'ataati. Waaqayyo gurra isaatti waa hima. Waaqayyo mul'ataa waatti agarsiisa. Waa'ee saba kana sabi kun dararamaa jira dhiphataa jira bu'aa jira. Kanaaf Waaqayyo kee nu kadhadhu. Ameen ameen ameen. Maqaan Yesuus ulfaatu Waaqa kee nuuf kadhatu Waaqayyo keenya nuuf kadhatu harka Filisxeemotaa kan nu oolchuufi miidhama kan nu oolchuufi Waaqayyo nuuf kadhadhu jedhan sabni kun. Saamu'eel achumaani Waaqayyoon hin kadhateefi Waaqayyo sadagee warri Filisxeemotaa akka isaan rukutaman godhe Waaqayyo. Har'as Waaqayyo mee siif dhaabatee moocha ishee kenna. Moocha ishee agarsiisee saba sin beeknetti si agarsiisa Waaqayyo. Namni kadhatu Waaqayyooni Waaqayyo sabaan isaa kan dhaga'u akka Saamu'eeliin Waaqayyo isa dhageef namni akkasii gaachana biyyaati. Biyyaaf hin abdatama. Waldaa kiristaanaaf hin abdatama. Biyyaaf hin abdatama. Alaaf keessatti hin abdatama. Iddoo hundumaatti hin abdatama. Sababiin isaa Waaqayyo hin kadhata waan ta'eef Waaqayyo hin dhagaa. Waaqayyoon tokko Waaqayyoon kadhata. Waaqayyo immoo isa dhagaa. Jara kana lamaan gidduu warra Waaqayyoon kadhataniif Waaqayyo hin dhagaa. Waaqayyo warra isa dhagaaniif warra isa kadhatan gidduutti Waaqayyo hojii qaba. Mirga kennaaf moocha kennaaf. Waaqayyo kadhata Saamu'eelin dhageetu saba kanaaf gaachana ta'e. Kadhati
saba kanaaf gaachana ta'e, saba kanaaf abdii ta'e, saba kanaaf karaa ta'e. Guyyaa Saamu'eel jilgeeffatee gara Waaqayyootti iyyee kaasee Saamu'eel Waaqayyo hin dhagee warri Israa'el immoo moo'icha argachuu ijaaramaa socho'aa humna argataa diinota irratti injifannoo guddaa argatan. Gaafa sana Waaqayyo sagalee Saamu'eelin dhageetu qaqawweessa guddaadhaan warra Filisxeemotaa garatti gora wallaalchise bitaa mirga wallaalchise kallattii ba'umsaa dhawwate itti marse Waaqayyo. Ilaa saba miidhamuuf Waaqayyoon kan kadhatanii Waaqayyo hin nagaa. Ilaa namni Waaqayyoon kadhatu abdii biyyaati. Abdii boriitis dhaloota boriif karaan, dhaloota boriif fayyina, dhaloota boriif nooraan, dhaloota boriif ibsaan Waaqayyoon gaafa kadhannu Waaqayyo nu dhagaa. Biyya koorraa Waaqaati, mana koorraa Waaqaati, waldaa koorraa Waaqaati jennee gaafa Waaqayyoon kadhannu Waaqayyo nu dhagaa. Warreessa dhagaa Waaqayyo hin dhagaa. Ilaa ammas yaa nama dubbee dhaggeeffattu, yaa nama amma sagalee Waaqayyo dhaggeeffatartu iddoo gaagaraa teesse amma sagalee Waaqayyo kan dhaggeeffatu. Ilaa kan Waaqayyo kadhatanii barani kee boo'icha miti moo'icha ta'a malee. Kan Waaqayyo kadhatanii barani kee ifaadha malee dukkanaa miti. Kan Waaqayyo kadhatanii barani kee gammachuudha malee gaddanto. Ilaa sittanii maa wantati hin jiru jettee jiraachisa Waaqayyo. Wantati hin darbamu kun ulfaataadha kun jettuuti Waaqayyo siif salphisee karaa sii ta'a. Gaachanichi amanamaadha. Namni kadhatu Waaqayyo isa dhagaa galanii gooftaa macaafifatu. Kanaaf kutaa itti aanu akkamitti Waaqayyo gaachana nuuf ta'a kan jedhu. Akkamitti Waaqayyo gaachana nuuf ta'a. Akkamitti Waaqayyo gaachana nuuf ta'a. Gabbuyeetii qaamaan gabbuyeetii kan Waaqayyo gaachana nuuf ta'a. Qaamaan gabbuyee adeemeetii kan Waaqayyo gaachana nuuf ta'a. Waaqayyo kan inni gaachana nuuf ta'u baroota keessatti yeroo kamii keessatti kan Waaqayyo gaachana nuuf ta'u nan dubbisa. Tokko inni jedhu yeroo nuyi amantii keenya isarra godhannudha. Yeroo nuyi amantii keenya isarra godhannudha. Jiraachuudhaaf, fayyuudhaaf, mo'achuudhaaf, waan nu lolu, waan nu dhiibu, mo'achuudhaaf yeroo nuyi amantii keenya isarra godhannudha. Kutaa sagalee Waaqayyoodha nan dubbisa. Ergaa warra Efesoon Phaawulos caafee fi boqonnaa 6 lakkoofsa 16 keessa. Kan hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyyeessa hamaa sana warra bobaa adeeman dhaamsuu hin dandeessu jedha Phaawulos. Galanni Waaqayyoof. Xiyya nama balleessu kan hundumaa irratti amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Gaachana gaafa jedhamu ittiin kan miliqan boodee darbatamu, xiyya hamaa darbatamu, summii garaa darbatamu, karaan beekamneeni waan gadhiifamu ittiin kan ofirraa lolan, ittiin kan ofirraa ari'atan, ittiin ofirraa kan lolan jechuudha. Gaachana gaafa jedhamu. Kanaaf Phaawulos waldaa warra Efesooniif ergaa gaafa caafu ilaayyaa amantoota Efesoon jedha. Amantii akka gaachanaatti fudhadhaadha. Amantii akka gaachanaatti fudhadhaadha. Amantii akka gaachanaatti gaafa jedhamu ofirra amananii kun nan nyaatu, kun nan danda'u, kun na dabarsa, kun ofirra nan deebisu, galaanni kun nan nyaatu, saafaan kun nan balleessu, qawweessi baraa nan nyaatu, nan danda'u jedhanii Waaqayyoo irratti kan of gatan. Na oolcha, na gargaara kan jedhanidha. Warri ijoolleen sadan suni dargaggoonni biyya Baabiloonitti booji'amanii biyya Yerusaalem keessa gaafa booji'amanii saadaqa bineegoo fa'aa gaafa booji'aman Waaqayyoo nu oolcha. Nu oolchuu baatus nuyi Waaqa tolfamaa keessa sagannu abidda dachaa turban bobeessituus Waaqayyoo nu oolcha jedhani. Akkuma amanatan ta'anii dhaqanii abidda dachaa turban boba'u keessa gaafa buufamanii abiddichi humna irraa dhabe. Ammas bara kana abidda sitti kan ta'u jireenya keetti abidda kan fakkaatu mana keetti abidda kan fakkaatu Waaqayyo sirraa dhaamsa. Ati isa gaachana godhan iddoo laxundumaatti biyya laxundumaatti xiyyaaraan yoo deemte galaanarra yoo imalte dooniidhaan qixa hundumaa yoo jiraate qabeenyaa beekamaa yoo qabaatte gamoo baay'ee yoo qabaatte Waaqayyoon gaachana godhan si balleessuuf kan gadhiifamu jireenya kee balleessuuf xiyyi gadhiifamu baay'eedha. Sitti gadhiifamu miti, sitti gadhiifamu hafa miti, sitti gadhiifama. Kan Waaqayyoon amanatu garuu xiyya hamaa sana hin dhaama sirraa. Ameen. Hallelujah. Xiyya hamaa sun sirraa dhaama, mana kee irraa dhaama. Ati maal godhi malee amanannaa kee Waaqayyo godhatu. Ilaa kanaan jedha amantii akka gaachanaatti fudhadhaa isa kanaan jedha xiyya hamaa sana
isa boba'aa deemudha dhaamsuu dandeessu boba'aa waan adeemu mana namaatti jireenya namaatti waldaa kiristaanaatti biyyatti iddoo garaa garaatti waan boba'aa deemu namni waaqayyoon amanu hin dhaamsa ofirraa ilaasitanii mana dhaggeeffadhu hin dhaama sirraa nama waaqayyoo nan gubadde ittiin jedhin sin gubuuf sirraa dhaama siin jedhaa jira waaqayyo mana kee abidda kan ta'e jireenya kee abidda kan ta'e qe'ee kee abidda kan ta'e fayyaa kan nabde nagaa kan nabde wayyoo jira kan jettu ani duran bare kan jettu ilaa hin baddu ati barana bara duutu miti baranni si bara du'aa miti baranni si bara boo'ichaa miti waaqayyo ani gaachana keedha na amanadhoodha waaqayyo na amanadhu hallelujah Yesus bara baraan gooftaadha ilaa na amanadhu siin jedhaa jira waaqayyo na amanadhu yaa nama sodaa jala galte ani badeera ani diigameera ani badeera ani cabeera ani salphadeera kan jettu ilaa harki abbaa koo ni waaqarraa sirra gaa ani gaachana keetii siin jedha waaqayyo sirraa dhaama biddi kuni mana keerraa dhaama biddi kuni fayyaa keerraa dhaama biddi kuni nagaa keerraa dhaama haadhoo biddi kuni maqaan gooftaa ulfaatu inni isa lammaffaanii yeroo nuyi kooluu isatti galuudha kan waaqayyo gaachana nuuf ta'u yeroo nuyi kooluu isatti galuudha qabeenyatti kooluu galuutu hin taane biyyatti kooluu galuutu hin taane biyyaas ba'uutu hin taane iddoo garaa garaa dhaquutu hin taane waaqayyootti kooluu galu lafuma jirtu jiraadhuuti ilaa namicho lafuma jirtu jiraadhu waaqayyootti kooluu gale inni si oolcha hallelujah ila waaqayyo si oolcha rakkina balbala sige du'a balbala sige ila waaqayyootti kooluu gali namatti kooluu gali ila biyyatti kooluu gali biyyaan bahin iddoo jiraatu jiraadhu hallelujah akka jedhu daawit garbichi waaqayyoodha biyyuma keessa nagaan taa'e si gargaara rakkina baay'ate hadhaa baay'ate harrabatu baay'ate ila marsiitu baay'ate sodaatu baay'ate jettee biyyaan bahin waaqayyo gaachana keeti siin jedha yeroo nuyi kooluu isatti galuudha kan waaqayyo gaachana nuuf ta'u fakkeenya boqonnaa 30 lakkoofsa 5 dubbii waaqayyo hundi dhugaa ta'uunsaa amansiiseera inni warra isatti kooluu galan hundumaaf gaachana jedha Solomoon dubbii waaqayyo amansiiseera inni warra isatti kooluu galaniif gaachana malee adii yoo jiru warra isatti kooluu galan ila wantoonni hundumaa dhiisanii jireenya lafarraa dhiisanii na gargaara na oolchanii warra itti baqataniif waaqayyo gaachana sagaleen kun inni sadaffaanii yeroo nuyi isa duwwaa maqaadhaan nudha inni sadaffaan yeroo nuyi haala kamii keessatti nama miti qabeenya miti fira miti lammi miti yeroo nuyi isa duwwaa maqaadhaan nudha faarfannaa 27 irraa argachuu dandeessu waan kaan konkolaataadhaan kaan fardeen of jaja nuyi garuu maqaa waaqayyootiin of jannaa jedha ilaa qabeenyaan jenne konkolaataan jenne gamoon jenne nuyi garuu maqaa waaqayyootiin of jennedha namni waaqayyoodha inni tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 7 45 gubbaatti argachuu dandeessu atillee cire daawit Filisxeemichaan eeboo keetiin billaa keetiin abdattee natti dhufta ani garuu maqaa waaqayyoo loltoota ati itti gaifte sanaan sittan dhufaa foon kee hallaatota waaqarraa nan nyaachisa dhiiga kee lafa noo baasa ati itti gaifte of amanattee gaachana kee abdattee itti dhufte ani immoo maqaa waaqayyoo isa meeshaa waraanarra caalu maqaa waaqayyoo isa hundumaa danda'uun sittan dhufaa sirraan saba kana harraba keenan kuuta saba kanarraa biyya koorraa mandaraa koorraa harraba keenan kuuta of jajuu keenan kuuta haati arraa mataa kee sirraan kuuta haaboo argate daawit yeroo sana gaachana biraa qaba ofirraa maqaa isaa dhaaluuti itti gali waaqayyo dhimma keetti sii gala inni arfaffaaf xumuraa kun nu wajjin ta'uu isaatiin kan waaqayyo gaachana nuuf ta'u macaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 2 irraa inni ibsa maqaa Yesuusiin yommuu ati bishaan keessa adeemtu ani si wajjinan jira yommuu ati bishaan keessa ceetus bishaanis sifatee hin badu ibidda keessa yommuu darbitu hin gubatu arrabni ibiddaas hin qabatu jedhe waaqayyo karaa raajii Isaayyaasiin nama wajjin ta'uusaa amma yerootti miti hamma yerootti miti kan waaqayyo jedhe nama wajjin ta'uu waaqayyo amma yerootti miti hamma dhumaatti maleessa ila abidda keessa dabarta
bishaanis bateen badu bishaanis hin nyaatu si wajjinan jira de ila si wajjinan jira si wajjinan jira galaana kee ceeta galaanis hin nyaatu bishaan kee dabarta bishaanis hin liqimsu dhangalaanas hin nyaatu abidda kee si wajjinan jira na abdadhu sodaatini qaraa abidda marsiisa humna isaa keessaa si fuudha si wajjinan jira jedhe Waaqayyo saba isaa kanaatiif. Amma yeroo timiti waaqii kana wajjin ta'u Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 20 nan dubbisa waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisa kunoo ani immoo amma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjinan ta'a jedhe isaaniin jedhe Yesuus. Ila saba isaatiin dubbate waaqii saba kee keessaa Yesuus jedhe ani immoo hamma dhuma baraatti isinii wajjinan ta'a isiniin gatu isiniin buusu isiniin raanfadhu isinin gargaara harkan isin qaba hamma dhumaatti isinin gargaara yeeyyii baroota humna baroota keessaa tiin nyaatamtanii isinin gargaara jedhe gooftaan Yesuus. Ilaaga sagalee Waaqayyoo irraa kan dubbate dhaloota kakuuf gaachana ishee jedheen biyya koof waaqa ergaa kan qabu biyya koof waldaa kiristaanii fi nama hundumaaf alaaf keessatti nama dubbee dhaggeeffatuu fi Waaqayyo dubbadhu kan naan jedhe ilaa ana amanadhaa gaachana keessanii barichi dhumaa yoo ta'eyyuu rakkinni garagaraa yoo baay'ateyyuu lolli garagaraa yoo baay'ateyyuu ilaa sodaachisni garagaraa yoo baay'ateyyuu na amanadhu siin jedha Waaqayyo. Ameen ameen. Warra isa amanatan Waaqayyo kakuudha Waaqayyo gaachana si wajjinan ta'a an gaachana keedha ani mirga keen jira Waaqayyo. Ilaa namoota ani qophaa kooti ani akkasan ta'ee jira an namaa gadi ta'ee jira kan jettu Waaqayyo namaa gadi miti sin gargaara harkan si qaba si wajjinan ta'a siifan dhaabadha Waaqayyo. Ameen. Waaqayyo gaachana gaafa jedhamu biyya guddoo biyya xinnoof jedhee gargar hin baasu Waaqayyo qixa hundumaaf hin dhaabata qixa hundumaaf hin lola Waaqayyo. Kanaaf yaa dhaloota Waaqayyo gaachana keetii dubbii isaa barreeffame dhageenye Waaqayyo nuuf eebbisu gabaabsinee Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo qulqulluuf amanamaa taate sagalee kee nuuf ergiteef dubbii kee qulqullaa dubbii kee amanamaa kanaaf waan itti dubbatteef sin galateeffadha galanni siif haa ta'u ati qulqulluu